Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya kabajamoo. Seenaa ajaa'ibaa wayiitaan isinii hima jedheeti viidiyoo kan waraabee. Seenaa sanitti daluun duratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan like, subscribe gochuun hin irraanfatina. Maatii akkanaa taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Seenaa hedduu si ajaa'ibsiiftu. Nama tokko jira. Namni kun barnoota yuunivarsiitii baratee biyya alaa deemee achitti waggaa dheeraaf hojjete. Hamma ture achitti jechuudha maallaqa horatee gara biyyaa deebi'uu murteesse. Guyyaa gara biyyaa deebi'ee achi booda hiriyoota isaa kan duraa wajjin baratanitti bilbilee dhufee jira jedhanii bakka itti wal argan godhatanii hin dhufanii beekaa hin haasa'anii wajjin mee haala waa'ee jireenya keetii nutti haasa'ii jedhanii. Maalan isinitti haasayaa hin fuune ijoollee meeqa qabdaa jedhanii. Yaa boolakkaanii haga ammaatitti hin fuune jedheen gurbichi kuni. Akkamitti hin fuudhin qabeenya sorattee jirta? Nuti gaa ijoollee lama qabna akkanaan jedhanii. Yaa bu'anii beekta taniin rabbi sodaattuun soqa haga ammaatitti intala rabbi sodaattuu intala kabajaa qabdu hamma ammaatti hin arganne garuu ammallee barbaadumatti hin jiraa jedhe. Obboleessi keenya kun bakka osoo dhumaan deemuu osoo dhumaan barbaadu irra gahee argate intala akka barbaadu san hin argatee kazaan qubee margaa kan jedhan san jechuudha qaadhimatee amma akkasumatti wajjin turanii ammallee deebi'anii haasayan goddanyoota ofii kanaa wajjin akkana jetteen goddanyoonni isaa kun intala tantee tana maaliif hin qorachiisinii dubrummaa qabdi moo dubrummaa qabdu jetteen. Jarana maal jedheetiin akkamitti hin qorachiisaa jedheen. Maa kun waan jiruuti yeroo ammaatitti namni amanamaan dhabame qorachiisii jetteen. Amma hin deeme jara bira namni kun deeme akkam godheetiin mucaa tanatti himee si qorachiisaa mana yaalaa dhaqnee qoratamuu qabdaa akkamiin jedhaan jedheen. Mana of keessa yaade jechuun osoo namatti illee dubbatin ofuma keessa yaade chibooddee deemee qaxxitaa soddaatii haadha mucayyootiin dhaqee ayya akkana mucayyoo tana akkaan qorachiisuu barbaada mana yaalaa fidee isiin dubrummaa qabdu qorachiisuu barbaadaa jedheen. Haati amma rifatteet maali waan addaa waan isii shakkiteef wayii irra argitee jette. Lakka homaan argine yaani onnimmaan tiyya akka jechuun yaani isii amanaa deemuuf waan mararraa jechuun anaaf isii wajjinillee tana dura waliin hin turre waan isiin irra turte hin beeku kanumaaf sirrimatti isii amanuufi malee waan biraatiif miti jedheen. Amma haati callisteeti akkana jetteen. Ilma kiyya jetteen. Hayyee si qorachiisa mucayyoo tana mana yaalaa dhaqnee haa qoratamtu garuu waadaa tokko naaseenii jetteen. Maal inni waadaan sunii jedheen. Atis deemtee akkuma isiisan dhiirummaan kan kee qoratamuu qabaa jetteen soddaatiin. Gurbaan ni rifate achitti. Rifatee waan godhu wallaalee achi deebi'ee maarree dhiifama naa godhe. Ayyaa tiyya irra naa darbi. Goddanyoota tiyya akkatti na fakkeessee akkana godhe naan jedhee dogongoree sitti haasa'ee haasaa kiyya kana anaaf si qofa irratti akka dhaabbatu barbaada akka isiin nan dhageenye irra naa darbi ayyoo tiyyaa
jedheeni akkana jetteen garuu jetteen osoo ani akkana siin jedhuu baadhee silaati wanna jechuu of beekaa hin jirtu garuu ati of beektee yeroo muraasatti of dhaqqabu keetiif itti gammada jetteeni wal fuudhanii ijoolleen sun akka gaaritti jireenya wajjin horatanii akkasitti dabarsan jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Yaani gurbaan kun mee hiriyaa gaarii jechuudha laalame. Maal goote fuuteet soddaatii gaafadhuuti mucayyoon tantee dubrummaa qabdi moo hin qabdu nama ajaa'ibsiisa hiriyaan gaariillee akkasi galatoomaa isiniin jedha. Ammas warroonni chaanaala kiyya kanaaf haaraa taatan koottaa gara chaanaala kiyya sabskiraayib laayik gochuun irraa hamatinaa isiniin jedha. Galatoomaa waan yeroo teessan qaalii naa kennitanii na dhageeffattaniif hedduu isin galatoomfadhaa isiniin jedha. Akkasuma yeroo biraatis barnoota gaarii isiniif qabadhee dhufa isiniin jedha. Naa jajjabaadhaa hedduun isin jaaladha rabbiif jecha hundi keessanuu isiniin jedha.